qabsoon Oromoodha ifaan ifatti akkuma manuuta yoo aktivistoonni Oromoo illee jedhaa turan uummanni Oromoo illee jedhaa ture miidiyaalee Oromoo irratti illee jedhaa turan Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi hooggantoonni ABO kanneen Finfinnee keessaa qabamanii hidhaman hundi isaaniitu jechuudha dirree waraanaa irraa miti kan qaban yookiin booji'aman warra dirree waraanaa irraa boojine jedhaniiyyuu namoota akka Abbaa Tsahaayyee gadi dhiisan dirree waraanaa keessaa kun biraa dhumatanii jara kana boojine jedhan jaraayyuu gadi dhiisan kanaaf hooggantoonni siyaasaa Oromoodha kanneen miseensa ABO hooggansa Daawud Ibsaa jala turan karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii warra biyyatti galan mana hidhaa keessatti dhiisanii dhaaba siyaasaa biroo kan KFO qofa baasuun Oromoon hangarraatti falmiilee garagaraa godhaa ture keessatti kanaaf hin goone Oromoo abadan gargar qooduu hin dandeettan Oromoon kaayyoo akkasiin barbaadda kana kan gargar qoodamu osoo hin taane akka hadiidaatti yookiin simintootti laambumamee kan tolfame waan ta'eef Oromoon kaayyoo OPDOtiin gargar hin qoodamu. Kanaaf OPDO akkuma galees Oromoo irraa qoodamtanii ABO isin ofii keessanii TPLF hin jala galtanii harma TPLF godhattanii ABO dhooftanii biyyaa baastan dhaabbilee biroollee kan isin mormuu danda'an hunda isaaniitiin xaragdanii biyyaa baaftan kanneen akka hooggansaa Waaqoo Guutuu jalas turan Jaarraa Abbaa Gadaa jalas kan turan hunda isaanii daaraa gootanii biyyaa baastan baqatatti deebistan ammallee ABO irratti xiyyeeffannaan isin gaggeessan kun abadan umrii isiniin dheeressu abadan Oromoo gargar diiguu hin dandeettan kanaaf ergaan keenya ammas ergaan qeerroon gaafiin qeerroon isinitti ifatti isinitti hime qabsaa'ota Oromoo hunda isaanii mana hidhaatii gad yaasaadhaan wanti irratti hidhamaniif waan tokko Oromummaa balleessanii nafxanyummaa guddisuun hin dandeettanii Oromummaa balleessanii isii Itoophiyaa hin jirre Great Ethiopia የቀድሞዋ ከፍታ ላይ እንመልሳለን ሲጀተን Ethiopia has never been great Ethiopia great jedhamtu uumamteen beektu Ethiopian great jedhamtu faranjii biratti guulaalam isa waraana ilmaan Oromoodhaa itti wareegamanii Adwaa irratti Xaaliyaanii dhukkee irraa kaasan faradoon Oromoodhaa wareegamanii ittiin kaasan san kan ittiin boonu Amaara qofa ta'e ka galata ittiin himatu Amaara qofa ta'e Oromoon garuu achi keessatti wareegamni Oromoon hin kafalin hin jiru Oromoon umrii isaa guutuu keessatti guyyaa Itoophiyaan dhalattee irraa eegalee urga ilmaan Oromoo harmaa fi harka muranii kaan ammootu calii calanqoot cal godhanii booda Oromoon maqaa Itoophiyaa jalatti du'u malee Oromoon faayidaa irraa argate tokko hin jiru naggaadeen jabaan Oromoo kan jedhamu tokko hin jiru tokkocha xiqqoo qabeenya horatellee akka dinquu ariitanii biyyaa baastan baqataa gootan qabeenya isaa irraa baastanii ajjeechaadhaaf bakka hunda jala deemtanii sanuu nama abbaa duulaa sirna gadaa ta'e tokko jechuudha. Kanaaf jaalattanii jibbitanii illee qabsoo uummata Oromootiin akkuma Jawaar Mohaammed fa'aa yookiin hooggantoota KFO'dhaa fi namoota 24 gadi lakkoofsaan kan ta'an gadiriistan jaalattanii jibbitanis qabsoo uummata Oromootiin hooggantoota siyaasaa Oromoo kanneen hafan gadi dhiisu. Hooggantoota siyaasaa Oromoo hafan kana mana hidhaatti kan hambistaniif Shimallis Abdiisaas taate Adaanech Abeebees taate isaan biroo hundi keessanuu jechuudha. Mana hidhaatti wanti dhiistaniif ammallee nafxanyoota gammachiisuu qofaaf gootan malee badiin isaan balleessan hin jiru. Abdii Raggaasaa badiin isin balleesse maali? Maal isin balleesse? Sabboonummaa hin gurguradhu waan jedheefi Oromummaa dhiisee gandummatti gadi deebi'ee akka isin barbaaddan gandummatti hin bitamu waan isin hin jedheefi maal balleesse? Badiin ni balleesse hangammaa wanti irra murteessan jira. Manni murtii kana balleesse ragaa qabatamaa qabdanii bar ragaa dhabnaan isin maggaarajaa buudaan diiyaaspooraa kolkollee mara walitti guurtanii biyyattiin galchitaniitiin maggaarojaa boodaan ragaalee garagaraa wantoota garagaraa qopheessaa fi yaadaa turtan. Kanaaf abadan ammas taanaan hooggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran jaalattanii osoo hin taane dirqamtanii funyaan uramtanii qawweenis ta'e karaa nagaatiin lolaanis ta'e tolaan gadhiisu. Osoo lolaan gad hin dhiisne ammoo tolaan akkuma ammaa isaan kaanillee tolaan hin dhiisne isin tasa gadhiistan. Akka ilma nama tasa fixu, tasa gadhiisu, tasa hidhuu beektanis. Nama tasa fixu, nama tasa hidhuu jettan.
nama badii tokko malatti yakka irra guuruudha si gabeetta. Kanaaf gadhiisaa. Hooggantoonni siyaasaa kun osoo gadi dhiifan, hooggantoonni ABO'dhaa osoo gadi dhiifan, abadan waliigalteen biyyoolessaa wanti jedhamu Oromoon isin wajjin kursii irra taa'u Leencoo Lataa fi kittilleeyyoota isaa kanneen akka warroota asii galte diiyaaspooraa Minisootaadhaa galtetanii hunda isii jechuudha. Kolkollee lafa abbaa isii saamuudhaaf galte mana kondominiyeemiidhaaf yookiin ammoo manoota muraasa argachuudhaaf Ameerikaa keessa jiruu gaarii osoo jiraatu, mana gaarii osoo qabdu, konkolaataa gaarii osoo qabdu, saamicha Oromoo lafa ofii kiiloo lafa kaaree meetira 200 Finfinnee keessa mootummaan naa kennee reetteetiin galte tana abadan jarri isin hin jiraachistu. Abadan warroonni isin har'a guurattanii galtanii lafa xiqqoodhaan sossobdan hundi isaaniitu karaa dheeraan deeman. Bu'aadhaaf isin jala galan malee kaayyoo OPDO'n hadha qabattee deemtu itti amananii miti. Faayidaadhaaf, hiriyyummaadhaan, gandummaadhaan. Yoo dhugamatti Oromoon dandeettii isaatiin yookiin Oromoon yoo bilisoome nuti dantaa biyya san keessaa hin argannu. Nuti maqaan keenya biyya san keessatti gatii hin qabaatu, hin beekamu. Kanaaf Oromoota sammuu qaban, Oromoota sabaaf dhugamatti quuqaman, hamilee cabsinee, kaawwan biyya alaatti hambisnee, ka biyya keessa gale kaan ajjeesnee, kaan hiinee, nutu maqaan keenya ol bahuu qaba jedhanii kan akka Maarqos Buuqqatoo kaasii gale, kan akka Leencoo Lataa, Leencoo Baatii, kolkolloota Amiin Jundiitii fi isa jala deemtu hunda isiitu warra ABO tokkoomte jedhamtu ta Minisootaa gale takkittiin osoo keessaa hin hafin kolkolloota. Kolkollee tamsanuu salbaajii. That is not a brand new kolkolleessan. Salbaaji jechuudha. Salbaaji. Trust me. Salbaaji. Kan tortorsanii asii achi darbanii ergatanii waan gootu dhabdee Oromummaa wanti jedhamu waan gootu wallaaltee qubee jenereeshiniin kun sammuudhaan nu bira dabreedha. Biyyi tokko qabsoon ofii akka warra ofii dantaa ofiitiif qabsaa'u qofa jechuudha. Warra garaa ofiitiif qabsaa'u. Warra maqaa ofiitiif qabsaa'u. Saba yookiin ammoo sabboonummaa Oromoo jijjiiruu yookiin gadi jaaruu keessatti warra gatii hin qabne gantoota goobanoowwan jaarraa 21ffaati. Warri asii galtee hundi isiitu qabsoo Oromoo keessaa maal qabaa hedduun isaanii qabsoon Oromoo waggoota 150 Oromoon maalirra qabsaa'aa ture, Oromoon maalirra du'aa ture yoo jetteen Oromoon kan inni du'aa turee fi ani Qaasim aangoo argannaan waan biraa maalirraa godhaa. Ani Mister Gammachuun yookiin ammoo Birhaanuun ani aangoo argannaan bakka Jeneraal Taaddasaa Birruu an akka aangoo argadhuu fi qabsaa'ee ture. Hanga sanfaatillee maali? Yes. Wanti jarri jettu. Jaarraa Abbaa Gadaa kan inni qabsaa'aa turee fi bakka ani aangoo argachuu akka aangoo argadhuuf taasifam. Kana qofa bakka. Kana qofa. Ammoo kana sirrii miti beeka. Abadan. This is not why. Jarri sacrification isan. Elemoon biyya alaa irraa galee nageen mee wadhata elemoon tokkichi silaa fakkeenya guddaa namaa ta'a yuunivarsiitiidha. Muuxannooma elemoo qofa namni ilaalee silaa beekumsummaan qabsoon elemoon itti seenee wareegama san ittiin kafale gahaadha ilma namaatiif. Biyya adan jedhamtu keessaa qabeenya isaa sana hunda yookiin ammootu gurguratee suuqii kan qabu cufee waa hunda gurguree kilaashii isaa yookiin qawwee isaa qabatee yeroo baddaa Harargee seen. Baddaa Harargee guseen jireenyi biyya ormaa keessa jiraatu sun akka gaarii jiru bareedaa zamana sanatti jechuudha. Nama zamana sanatti biyya namaa keessatti suuqii qabu, qabeenya horatee qabu, yeroo inni achi keessaa bahee sabni kan koo osoo gabroomu ani qabeenya an horadhu gatii naaf hin qabu. Wareegama kafalee diina kana ofirraa buusa jedhee yeroo inni bosona seenu atadha ka baankii Ameerikaa keessa hojjetu. Kan yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti yookaan kolleejii Ameerikaa keessatti barsiiftu kan jiruu bareedaa jiraatu biyya sanatti galtee wanti ati abadan sii ta'u hin jiru. Umriin dachii kanarra yoo jiraannu umrii gabaabduu jiraannu. Umrii gabaabduu jiraatu sana immoo dantaa keessaniif jettanii warri biyya galtanii saba dararaa jirtan abadan guyyaan isin saba kana itti balleessuu isaa dhugaa isinii maal? Waa takka isinii maal?
warri amantii maal jedha seetan beektanii namni waan jiruu kana irratti balleesse yoo gara fuula gara rabbii gara gala isinii dhiisaat. Here is what I'm gonna say. Rabbi isiniin dhiisinii isinii kadhanna. Abadan hanga feetan godha. Zulmiin isin ilmaan Oromoo zollomtan. Ajjeechaan isin ilmaan Oromoo irratti raawwattan. Oromoo osoo ajjeefamaa jiru hin agarre isin jettan. Rabbi isiniif hin dhiisin. Diina wajjin taatanii ilmaan Oromoo lafarraa duugdan. Rabbi warra it doesn't matter amma tokko maali ani gorsaa shimallisiiti malee maali isiin jedhan gorsaa maal gorsita Oromoo ajjeesi Oromoo kolaasi Oromoo butuchi dubartoota Oromoo gudeedii qabeenya Oromoo saami wallaggaa lafarraa duguugi gujii lafarraa dhabamsiisi kana kan gorsitan kana gorsi keessan gorsummaan keessan kana economic ati gurgurseenu iddoo itun jiru there is nothing that you can advise in Ethiopia gal yoo nama taate garuu galuu hin dandeettani garatu isinirra kutee maal godhu ummata garaan irra kute ummata garaan irra kute galuu hin dandeettan waan biraa yoo dadhabe koovidiin kun isin gaggeessu waan biraa yoo dhabdee isin jedhu koovidichummaan kunillee isin gaggeessee likkii osoo isin garsiisee natti tola guyyaa sana paarii godhanna dhugaa isinitti hima paarii gaddi hin jiru guyyaa Abiyoot du guyyaa Shimallis du Oromoon hin gaddu yoo uleedhaan gaddisiistan malee akka Mallas Zeenaawi zamana Mallas Zeenaawi maal gootanii beektanii kanaafi Oromoon waan godhuu qabu godhee jira. Qeerroon Oromoo ammoo gaafii ifatti isinitti beera laal. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadhiisaa isiniin jedhan taakka. Wallaggaa fi gujiin Oromoodha maqaa 5 yookiin maqaa maalii itti baasanii uummata nurraa hin fixinaa yakka raawwachaa jiran inni isinitti himan lama. Tokkummaan Oromoodha from Wallorraa ka'ee Raayyaarraa ka'ee hanga Keeniyaan bootti Oromoon tokko isin garsiisan kan biyya keessaa dhiisa from top of Raayyaa down towards Kenya hanga jiru Oromoo tokko isinitti himan isin garuu Tuulamaa lafti Tuulamaati jettan lafa naannoo Finfinnee jirtu sana maaltu Oromoo Arsiisa ga'e maaltu Oromoo Wallaggaa isin ga'e lafti kan Tuulamaati yoo gurgurannee jedhaartan Oppidiyoon Tuulamaa shame on you qeerroon Oromoodhaa kaleessa dhimma maaster pilaanii yeroo kaasu Finfinnee osoo argeen beekne guyyaa takka keessa bahee osoo hin beekne maal akkasiin taate maal akka achi keessa jirtu osoo hin beekne Finfinneen kootu jedheeti Oromiyaa gola hunda keessaa bahee irra wareegame isin ammoo aangoo qabaattanii Oromoo biraa maaltu ga'e Finfinneen Burraayyuun taanii uummata Tuulamaa jettan eenyu Shimallis Abdiisaa irraa eegalee Taakkalaa Uumaa dabalatee Alamuu Simee dabalatee Alamuu Simee amma namni irra ijoon isaa Arsi jedhe garuu dhimma kanarratti Oromoota biraa maaltu galche jettee warra mari'atte keessa gandummaadhaan warra waliin galtan kun isin namaan gandummaa jettanii aangoo kan guuratte gandummaan guurattan clearly kan amma dhugaa walitti himuun barbaachisaa abadan hin barbaachisu wanti biraa wanti irra qabnu hin jiru Biraanuun Faati maal goote Yeshawaa maal jettee Yetuulamaa Manaamin Maabar maal jedhaniiti akkuma Amaarri Amaaraa heritage jedhan jarrilee maal goote Yetuulamaa something jettee Tuulamni duraanuu qaba biyya alaa kanatti Tuulamni jaarmee qaba maccaaf Tuulama kan Tuulamaati adda durummaadhaan ka ilmaan maccaaf Tuulamaati ka ilmaan Oromoo osoo inni sun jiru ilmaan Wallaggaa ofirraa dhiibnaaf jecha OPDO walgeettee waldaa ijaarsisti shame on you kakka kan keetii kanatu waa'een hoo goobanaa silaa oli jaddeemee amma Alii Birraa wajjin suuraa ka'a Alii Birraa wajjin sirbi Alii Birraa ati lubbuu tanteetiin ati dhaabbatatti namichi doktora jedhamu sun sentensii afaan Alii Birraati ga'u gatii takkitti sentensii takka afaan Alii Birraati ba'u hin jecha hundi keessanuu including kammoo kolkolleen siyaasaadhaaf jecha noo goobanaa du'ee jennaa kanan gadda Alii Birraa dhaxxanii gaafattanii bayin noo goobanaa du'ee jennaa rabbi isa haaraaramu isin Alii bira deemtanii Alii wajjin suuraa kaa'attaniitiin salfii ka'uudhaaf olii gad deemtaniitiin suuraa kaastanii facaastan shame on you guys salphattoota guyyaa namni hidhaa ba'u guyyaa namni maqaa gaarii argatee fi guyyaa namni du'e suuraa namaa maxxansuun guyyaa namni waan keessan waan mootummaa isin deeggartanii waan gaarii du'e dubbate suuraa namaa maxxansuun amala isinitti ta'e shame salphattoota isiniin jenneef including Abiy Ahmed yoo ganda taasiyaa dhaqe yeroo inni lubbuudhaan jiru maaf hin dhaqin guyyaa takka yeroo artist noo goobanaa lubbuudhaan jiru yeroo ilmaan Oromoodhaa isaa waliin rakkatan eessa ture isaan ammootu artistoota Amaaraa
gaddi isaa dabarsu namni gadda isaanii isa dura poosti godhu hin jiru. Poosti namni godhu hin jiru. Gadda artistoota Amaaraa Abiy Ahmed namni duratti poosti godhu. Shimallis Abdiisaa fa'aa namni duratti poosti godhu. Ka Oromoo nama lubbuudhaan osoo jiru maaf hin gargaarina? Amma yeroo ammaan tana warra lubbuun jiru keessa Ibrahim Adam haala hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Ibrahim Adamiif maaf waa hin godhin yoo dhugamatti lubbuu qabaate. Dur dinquun yeroo biyya jiru artistoota rakkatan kanneen hanga takka gargaaraa ture. Hanga takka. Where are you guys? Yeah? Where are you guys? Eessa jirtan? Eessa jirtan? Kolkolleewwan garaa keessan guuttachuu qabeenya uummata Oromoo saamu qabeenya saamtaniin ammoo biyyoota alaatti including America dabalatanii caasaa Amaaraa jalaan manneen Ameerikaa bitataa jirattan. Kana wanti godhartan. Amaarri garuu guyyaa isinii garagalee konfiis nyaachisa. Akka Oromoo dhiifama beekan seenaa. Amaarri hanga ati aangoo irra jirtu gaashee siin jedha. Gooftaa siin jedha. Guyyaa ati aangoo sanarraa xiqqoo akkana mucucaatte boolla jala si awwaala. Isa kana jala jaartii godhattanii manaa qabdan. Isa kana jala soddaa waliin taatan. Isa kanniin gabbartan. Oromoo waa gootaniin beektan. Oromoodhaaf waa gootaniin beektan. Kanaaf qeerroon Oromoo sirriitti beeraa sirriitti hubadhaa. Tokkummaa Oromoo adda diiguu hin dandeettan. Inni biraa qeerroon Oromoo waan isaan kaasan keessaa ajandaa hanga dhiyoo torbaan dabre keessa biiroon barnoota Oromiyaa dalagee fi irratti hojjetamaa ture. Biiroon barnoota Oromiyaa faajjii Oromummaa agarsiisu. Faajjii Oromummaa agarsiisu. Oda by any means waama feetee iyyuu fidi. Amaarri alaabaa Milinik qasta daammanaa jedhee qabatee deemaan. Ortodoksiin alaabaa Milinik qasta daammanaa basamaa ilaalu yaallu asirraa illee rubuustan basamaa annaa ordin jedhan. Charchii kennarraa hin buufnu jedhan. Alaabaa Milinik kan harmaa fi harki jalatti muran. Ka ilmi namaa jalatti salphate. Ka ilmi namaa jalatti fannifame. Isa san yeroo isaan kana wajjin duuna isaan jedhan biiroon barnoota Oromiyaa ammoo odaa Oromoon galma Oromoon jalatti murteeffatu. Biiroo barnoota sanuu biiroo barnoota kan aadaa fi seenaan uummata Oromoo keessatti calaqqise jedhameetiin eegamu nun barbaachisu. Maaliif diizaayin gochuun kompleksiidha. Mee wadhaa yaa Oromoo diizaayin gochuun kompleksiidha. Maal gochuun deebii isaan deebisan yoo laaltanii jiraattan. Halluu baay'inaan mana ta'ee qaba. Diizaayiniin isaa baay'ee rakkisaadha. Maalis waggoota 27 OPDO'n aangoo bulchaa turtan guyyaa TPLF aangoo waggaa 27 zamana teekinooloojiin hin jirre diizaayin gochuu maaf danda'ame? Maaf danda'ame? Diizaayin yoo goote kiisa Tolaa Bariisootiin gootamoo kiisa uummata Oromootiin Oromoo miliyoona 50 diizaayinii ati sababa godhatte sana qabeenyi Oromoo diizaayinii sana godhuu dadhabeeti. Gootee manneen barumsaatiif ati raabsuu dadhabde manneen barumsaa isaaniititti fakkii kana kaasuu dadhabe. What are you waiting? Teknooloojiin ati Oromoo barsiistu maalirree? Dhugaa siima doktireetii tanteerra qonnaan bulaa Araddaa Tuulaattu si caala. Araddaa Tuulaa jechuun dirree xiyyaaraa Tuulaa bakka jedhamtu naannoo qonnaan bulaa naannoo dirree xiyyaaraa Harargee keessa lafa jirtu akka jedhu. Kombolchaa fi Hararii jidduu qonnaan bulaa ganda saniitti digirii Tolaa Bariisoo caala. Digirii qonnaan bulaa yookiin ammoo qonnaan bulaan keenya lafaa qotutu doctorate digirii Tolaa Bariisoo caala. Trust me. Kana isaa afoo dhaabbadhee itti himan. Isa afoo dhaabbadhee itti hima osoo afoo dhufe. Qonnaan bulaa Oromootti se caala. Namni Oromoo miliyoona 50 qabu. Deebii inni deebisee agartan deebii salphaa. Deebii kufaa. Oromoo miliyoona 50 qabaata. Faajjiin keenya waggaa 27 fi loogoon waggaa 27 fayyadamaatiin turre kompleksiidha. Bara kompiitarri hin jirre eegalame. Bara kompiitarri hin jirre iyyuu kompleks hin taane. Har'a kompleksii ta'uu isaa nutti himta. Shame on you. Tolaa Bariisoo he must go to school back. Ganaa gad deebi'ee kompiitara barachuu qaba. Uf duuba deebi'ee qubee afaan Oromoo barachuu qaba. Seenaa qubee afaan Oromoo barachuu qaba. Gantuuwwan nafxanyoota jala guddatanii osoo qubee afaan Oromoo hin baratin ufumaa dubbisanii baratan qubeen afaan Oromoo maaliidhaaf akka barate warra seenaa sana hin beekne kunneen. Maaliif akka qubeen kun filatame akkamitti akka qubeen kun dhufe
seenaa Oromoodhaa hayyoota Oromoo qubee kana Oromoodhaaf mijeessuu keessatti kalaqanii as dhiyeessuu keessatti uumanii as fidan keessatti seenaa uummata sanaa warra awwaaluu barbaadu ergama ilma nafxanyoota jalatti tirraafii jalaa nyaataa guddataa magaalaa keessatti guddateera. Dhugaa isinii hima. Magaalaa nafxanyaan irra mata fincoofte keessa gawan guddate. Malee dhugamatti namni baadiyyaa Oromiyaatti dhalatee qonnaan bulaa Oromoo abbaa qonnaan bulaa Oromoo irraa dhalatee dhugamatti qubee afaan Oromoo afoo dura dhaabbatu hin jiru. Garaachota yoo ta'an malee baandawwan yoo ta'an malee hin beeku kana rakkoon isaa hin baranne qubee afaan Oromoo hin beekan hiikkaa'isi akkaataa dhufiinsa isii hin beekan soo isaaniif salphaadha yoo ajijjiiran. Odaa halluu odaa tana kalarii kanneen sadiin gurraacha diimaa fi adii orro abbaa keetiitii miti katti jijjiirtu. Waan ati tolaa bariisoo akka isa toletti shaamizii keetii miti butaanti tolaa bariisootii miti kuni. Iskaarvii keetii miti kuni Oromummaati. Jijjiiruu hin dandeettu. Hin dandeettu kan qeerroon sitti beera. Mana hoteela ati kireeffatte yookiin ati ijaartee miti akka feete akka ijaartu. Situ bahee deema malee odaan Oromoodhaa achirraa ka'uun isaa itti deemee dubbiin lammaan magarsaa santu isin deebi'a. Maaliif jijjiirtee osin jedhan maal jechuuf kompleksii ta'e Oromoo miliyoona 50 miliyoona meeqa fuutanii Amaaraaf kennaa jirtan qabeenya. Isii tana waan itti diizaayin godhamne jechuun kuni tuffii Oromoodhaaf qabdan ergamtoota nafxanyaa yookiin Amaaraa ta'uu keessan kan ittiin garsiistan jechuudha. Akka nuti daran uummata kana jibbinu, akka nuti daran nafxanyoota jibbinu, akka nuti daran uummata kana jibbinu, uummata waan Oromoodhaaf guyyaa takkallee keenii hin yaadne akka nuti jibbinu, akka daran qeerroon Oromoodhaaf xiiqiidhaan uummata kana ofirraa jibbu xireeffatu gochi keessan godhaa jira. As you do more, akkuma isin Oromoo daran daameej godhaa deemtanii, sabboonummaa cabsuu yaaltanii, Oromoon kana gochuudha abadan warri qawwee bosona keessa jiru kun iyyuu jiraachuu osoo baate gaafiin Oromoo abadan inuma hin banne. Eega ka odaa Oromoo faajjiin odaa Oromoo kasirraa dhumatti taate galma aadaa maal gochuu maaf gochuu ijaarsu masiin barbaachisa. Waggaa 27 jedhe caffee mootummaa faajjii yookiin loogoo naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatti ijaartaa jira. If it is perfect maal goota kan biraa? Maal si barbaachisa kan biraa? It is perfect. Ummanni Oromoo yaada osoo irratti agarsiiste maaltu keessaa ka'uu qaba? Maaltu jijjiirama osoo itti? I agree with you. Complexitiin loogoodhaa kan himamu. Complexitiin organizationin amma leef lafaa ka'an ka qabeenya hin qabne loogoo takkatti qarshii 1,000 yookiin 2,000 3,000 baasanii maxxanfachuu irra hin dandeenyeef ta'uu danda'a. Garuu biiroo barnoota Oromiyaa in billions maallaqa sochoosaa barataa miliyoonaan barsiisaa loogoo takkitti hojjechuu dadhabnee qabeenyaan nu ulfaate kan jettu kun doomi dirmisiin jenna. Qabeenyi Itoophiyaa bulchaa jiru jimaan awwadaa irraa baheetiin Itoophiyaa miti biyyoonni biraa Somaaliilaand lafti jedhamtu bajanni isiidha jimaa Harargee irraa ittiin jiraatu. Ati amma maallaqa dhabdeeti qamadiin Arsii Baalee bunni Jimmaa warqiin Gujiidhaa fi Booranaa akkasumas Wallagga keessaa bahu simintoon isin lafa tuulamaa kana keessaa gurgurtan shonkoor isin lafa Arsii fi lafa Mataaraa kanneenii fi lafa tuulamaa kanarraa oomishtanii gurgurtan ililiin isin gurgurtan taaksiin isin uummata Oromoo kanarraa yookiin Oromiyaa irraa galchitan kun hundi faajjii takkitti kompleksiidha hojjechuudhaaf nu rakkise jettanii ammoo aangoo ofii kennitanii aangoo caffeen nu kenne caffee kamtu aangoo kana sii kennis faajjii jijjiiri. Why Azar did not change for the last 27 years? Waggaa 27 darban biiroon barnootaa nama 8 moo nama 9 tutti jijjiirameera. Yoo xiqqaate nama 8 waggaan hin tursiisan because kolkolleen akka kan keetii waggaa dheeraa biiroo sanarra ture si qofa argina. Namni waggaa dheeraa biiroo sanarra ture namni maqaan doktora jedhamu kan qubee afaan Oromoo jijjiire. Laale waan ajaa'ibaa hanqina hammeenya OPDOdha. OPDOn namoota sabboonummaa Oromummaa qaban waajjiraalee barnoota gubbaa irraa hanga gadiitti manneen barumsaa gubbaa irraa hanga gadiitti hin jiraachisan. Nama humnaan irreedhaan isaan daakee isaan bira dabru yoo ta'e malee hin jiraachisan yeroo dheeraan turu. Biiroo barnootaa irra yakka hangana gahu Oromoo irra dalagee aangoo san irra namni umrii dheeraa irra jiraate akka nama kanaa hin jiru.
warri biiroo barnoota Oromiyaa kana ragaata. Yeroo meeqa biiroon barnoota Oromiyaa hooggantoonni isaanii yoo xiqqoo isiin dubbatte waa'ee aadaa Oromoo kana achi keessatti waan calaqqisaniif maal jedhaniin isin ABO dhadhanii ari'amu. Waajjirri maqaa ABO'tiin akka biiroo barnoota yookiin caasaa barnoota olii hanga gadiitti tumame hin jiru. Garuu Tolaa Bariisoo qubee bakkaa jijjiiree aadaa Oromoodhaa fi miti seenaa Oromoo seenaa harma muraa aanolee harka muraa aanolee calee calanqoo kitaaba barumsaa keessaa akka bahu murteessee nafxanyoota waliin har'allee loogoo jedhee alaabaa abbaa gadaa achirra ture kaasee dabarsiisee har'allee odaa achirraa kaasee aangoma kanarra ta'a. Dhugaa isin hima ani osoo biiroo barnoota Oromiyaa irratti aangoo kan qabaadhu ta'e yookiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aangoo kan qabaadhu ta'e the first person deemee akka qubee mana barumsaa seenu dirqamee jechuudha. Yookiin mana hidhaa keessa taa'ee baratee seenaa isaa baratee itti amanu akka godhu keessaa namni tokko isa kana. Because it's just a wild. Hin beeku seenaa qubee. Hin beeku qubee. Akkamitti akka dhufe eenyu faatu uume mee seenaa qubee nuyi midhaloota akkamitti akka dhufe hin beeku. He is just there for nothing. Ergamtuu fi maal jedhan taraamaa jedha. Change agent jetti beektee nama taraamaa jedha. Change agent maali? Wama dhufe maraa afoon dhaabatu fudhateetu badeema. Gaariis ta'e hamtuus ta'e uummata hin fayyadu madaalliin isa bira hin jiru. Mootummaan itti kenneefi fudhatanii baatanii fi kanaaf achi ta'a namichi kun. Challenge godhu mootummaa nama isaa walitti aangoo qabu. Tokkollee gaafii hin gaafatu afoon deemu akka warra paarlaamaa Itoophiyaa kan durii san harka dhahee fudhanne gallee hojiirra oolchinaa malee lakki kun Oromoo miidhaa, lakki kun gaafiin itti kaasaa, lakki kun Oromoodhaaf waan tolu miti waan jedhu guyyaa takka waan inni afoo dhaabbate dhageenye hin beeknu hin dhaabbatus. Kanaaf jaalatama iddoo sana kan tureef. Kanaaf Oromoo. Dhimmi loogoo biiroo barnoota Oromiyaa dhimma Oromummaa balleessuudhaaf dhimma Oromiyaa kaartaa Oromiyaa caccabsuudhaaf xiyyeeffatame waan ta'eef deemee maal ta'a? Loogooleen biiroolee barnoota hunda isaaniitu maal ta'a tokko deebi'a. Kan naannoo Amaaraas kan Somaalees loogoo kana deebi'a. Biluun kun amma waan biluu deddeemaa jirtu kana ilaala waan biluu deddeemaa jirtu kana kalarii biluu kana. Eegaa qajallotti. Loogoon kun guyyaa tokkotti deebi'e hundi isaanii bakka deebi'e biiroon kun maal ta'e jechuudha? Biiroo barnootaa qofa jedhama. Oromiyaa wanti jedhamu sossobaniiti malee jalaa deemu. Kuni waan hamaadha. Summiidha. Kanaaf Oromoon gaafiin qeerroon Oromoo kaase sun jabaatee itti deemuu qabaadha. Inni bira qeerroon Oromoo wanti isaan kaasan guma Hacaaluuti. Hacaaluu namni ajjeese hangadhaa hin beekamu. Oromoon hangadhaa gaafii gaafachaa jiru. Gaafiin manni murtiin namni isaan kassasaniitiin ajjeese jedhan sun Oromoon itti amanuu hin dandeenye. Kanaaf ajjeechaan Hacaaluu qaama walabaatiin haa qoratamuu gaafii dhiyeessa. Wareegama hayyoota Oromoodhaan, dararaa hayyoota Oromoodhaan, manneen hidhaa hunda keessa jiran, manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiru hunda keessa ilmaan Oromoo gadaa dhiifamanii gaafatu. Ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu jila isaa irratti raawwatame yakka olaanaa waan ta'eef dhimma kana ni balaaleffan ammas qaamni yakka kana raawwate gaafitti dhiyaatu osoo jedhamu maal godhame amma kaleessa har'uma na fakkaate har'a nama 18 ammallee uummata sana keessaa qabanii Finfinnee dabarsan. Dirqisiisanii Abiyyi wajjin marii akka ta'an. Maal akka jedhan abbootii gadaa sanniin namoota ajjeefaman sanniin jila sana hunda isaatu osoo jarri lubbuudhaan jiran dubbatan shaneetu ajjeesee akka jedhan jechuudha. Kuni uummata nyaara haadhate kan jedhan san kawata akka qaanyiin jedhe maal qaba bakka Mallas Zeenaawii yeroo tokko maal jedhe beektaa masraqam siraanoo jedhe hanni hojiidha katanaqquu gana eeggaddu min dhaabanii oo naqqaa abeet geetee jettee hattoonni tun si deebistee deemtii waat agarteen maal qaba guyyama ajjeesuu keessan uummanni yookiin ammoo miseensi keessan taayee fi hangaasaanu isintu ajjeesee caasaa mootummaattu ajjeesee komishiinara poolisii naannoo Oromiyaattu itti ergee ajjeesiisee jedhanii yeroo isin himan dogongora kennattanii yoo itti gaafatamummaa namoota sana irra keette gumaa namoota kanaa yoo baaste maal qaba at least maal sammummaan keessa isa kanaaf ibar rabbi duratti illee mootummaa kanaaf Oromoon waan feetee taate dhiifamni Oromoo duratti isinii godhamu akka hin jirre isinitti maa jiruuf. Inni biraan qeerroon Oromoodha
kan kaase nafxanyaan har'allee borullee diina Oromooti. Jala sararee Oromoon kana sirriitti beekuu danda'u qabu. Nafxanyaan har'allee borullee diina Oromooti. Nafxanyaan har'allee borullee diina Oromooti. Nafxanyaan kaleessallee har'allee borullee diina Oromooti. Kana jala sararee ilmaan keenyatti himuun ijoollee lafaa dhuftu isa kanaan guddisuun baay'ee barbaachisaadha Oromoodhaaf. Jarri Oromoo waraabessa godhanii, Tigree waraabessa godhanii, sabaaf sablammoota waraabessa godhanii guddisaa jiran. Oromoonis diinni isaa harka muruu, harma muruu, diinummaa isaa kaleessarraa har'allee har'arraa borullee qabeenya Oromoo saamuu malee Oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaaf warra deemu. Akka ta'an jala sararree jenereeshinii lafaa dhufu barsiisuudhaan jenereeshinii xiiqii uumuudha malee kana booda osoo isaan badii ofiin fudhatin jara rangadhaa wal fidne dubbiin kun haa dhaabbatu bakka isaan hin jennet Oromoon jenereeshinii isaa jenereeshinii xiiqii uumaa deemuun dirqama ta'a jechuudha. Jenereeshinii hidhii ciniinnattee jedhee cal'isu osoo hin taane wayi ka jedhu osoo hin taane nan kafaladhaa kan jedhu natu baafata gumaa abbaa kootii baasu malee anis hin jiraadhu kan jedhu. Ka akka mucaa eenyu maqaan isaa mucaani daa'imni abbaa isaa irraa ajjeesanii erga dargaggoomee booda baala irratti haati fuutee gara baalee baqattee baala irra lafa tuulamaa kana naannoo Salaalee ol deebistee gumaa abbaa isaa baafatee booda mootummaan kun nyaate. Nama harka mootummaa jiru koortiin osoo itti murteessin ajjeesuu yoo barbaachise pirezidaantiin biyyattii osoo mallatteessin hin ajjeefamu. Hin ajjeefamu. Uummata kana kaa OPDO tanaaf bilxiginnaa tanaaf dhiifama Oromoon godha. Kana isinitti himte qeerroon Oromoodhaa. Inni biraan siidaa Haacaaluu irratti kaafii kaaste Oromoon qeerroon siidaan Haacaaluu akka itti ijaartan sirrii miti. Wanti godhaa jirtanillee sirrii miti. San qofaa miti. Paarkii maqaa Haacaaluutiin moggaastan paarkii Afrikaatti jijjiirtan. Go ahead yoo isin baase. Kana kan gootaniif ni beekna. Paarkii sana maqaa kan jijjiirtaniif paarkii Mallas Zeenaawii bosonni Mallas Zeenaawii ka'ee jiraami. Isin amma Amaara gammachiisuuf takka immoo ilmaan laxxanyootaa gammachiisuudhaaf paarkii sana paarkii Afrikaa gootan. Afrikaa gammachiisuudhaaf xoorinati Afrikaa xoorinati ነው. ራጂ keessan ጦርነቱ የብልጥግናና የትግራይ የብልጥግናና የኦሮሞ ጦርነት ከነራ ከነፈ ርስት የማስመለስ ጦርነት ነው። ጎንደሬዎች ርስትን ለማስመለስ ትግራይ ላይ የከፈቱት ጦርነት ነው። የምዕራብ ትግራይን የሰፈረችው ዳጀቹ ይሰካና ቄሮን ዱጋ ጅርቱ ስልት ሜራ ኢመሲዳ አጫሉለ ጋፊን ካሰን ኢመ ፓርቲ ሱኒስ ጋፊን ከ ሲዳና አጫሉ ፍንፍነት ዳበቹ ቀባ ናኖ ኢሳ ዲትወር ኢንዶሬ ለምሰነ ዳበቹ ቀባ አችት ሲዳን ሐቃ ገን ዳበቹ ቀባ ኢን አዲሽን ቱ ዛላል ኡመተ ቢያቲ ኦሮሞ ቢያቲ ወንተ ከዳም maqaan hoo gobanaatiin mootummaan sun maallaqa guuru jiraannaan keessattuu commercial bank waan jedhamutti guuru tanaan rabbi ilaala dammaqa. Never put your money in commercial bank of Ethiopia. Never. Dhaabaa kana. This is what Oromos has to be aware of it. Warri Gondarii dheengadda gabaasa isaanii isinii dhiyeessee ture. Gabaasa Faannoo Gondar. Baankilee biyyattii keessa jiru hunda nu harka jiraa jedhan. Maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin miliyoona 72 oltu guuran. Eessa dhaqe maallaqni sun? Magaalaa ittiin bareechifattanii paarkii Afrikaa maallaqa maqaa Haacaaluutiin guurameen ijaartanii tolchitanii maqaa abbaa biraatti baastan. Why for? Why for? Deebisa maallaqa maqaa Haacaaluutiin guurame it must go to his family. Kuni Abiy Ahmed kitabni Abiy Ahmed kan gurgurame harka Daniel Kibrati fi banki Abiy Ahmed se. Even biroon barnoota Oromiyaa maal godhamti kitaba miliyoona maal ta'u fuudhee Oromiyaa keessa raabsee kan kitaba ijoollee dhaabbitamu maal godha? Maallaqa kitaba ijoolleetiif ramadan. Amma laal kitaba in millions bitee Abiy Ahmed irraa biti kitaba kiyyaati Oromiyaan maallaqa as naqennaan itti naqeeti har'a garuu waan faajjii ta'e itti hojjetu itti qaalofte. Waan faajjii kompleksi taatee kana qabdii odaa qabdii diimaa qabdii magariisa qabdii gurraacha qabdii maal qabdii halluu hedduminaa fakkiin kuni kompleksi Oromoon odaa kaasuun kompleksi ta'e lammaa guyyaa bare leenca kan waliin jiru kaasee sigarsiisaa ture barra bisa fa'aaraan tolaa bariisoo waan kompiitarri
faajjiin inni hojjete mucaan Oromoo tokko maal godhe daqiiqaa lama keessatti hojjetee lafa kaa'ee. Faajjii sana ammoo maal jedhe hojjettoota biiroo kennaatti hojjete. Nafxanyoota waliin qabdanii biiroo keessa irra teettu jechuudha. Namni Oromoodhaaf yaadu biiroo barnoota Oromiyaa keessa akka hin jirre si agarsiisa. Faajjii aadaa Oromoo agarsiisu. Maal qaba Oromoon biluu kalarii irraa mee biluu kalar amma kalarii ana boodaan jiru kana jechuudha. Kalarii kanarraa ani waan jaaladheef qofaas godhan. Maal qaba Oromoodhaan walii wanti inni qabu maali? Diizaayinii kiyya akka isaa ta'e kana ta'e. Oromoo waaqni illee gurraacha jedhu. Adiin qulqullina keenya agarsiisa. Maal wanti halluun kuni maali Oromoo wajjin wanti inni qabu? Kanaaf ilmaan Oromoodhaan nama Tolaa Bariisoo jedhamu kan Oromiyaa keessa hin bobba'ataanaan karaa inni bahee hundatti cufa. He must be removed from that office. Biiroo sana keessaa bahuu qaba namichi kun. Caffeen aangoon way caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa inni hojjetanii. Hayyee ofiinuu filadhaa. Korojooyyuu haqaati filama. Yeroo wanti aadaa Oromoo agarsiisu ka'ee dhabamu caffeen amma ni jirra jettanii dubbattanii. Bara abbaa feetaniif aangoo yoo kennitan waan Oromummaa calaqqisu malee kan inni barsiisuu qabu. Waan Oromoo fakkaatu malee waan inni ijaaruu qabu. Oromiyaa keessatti waan Amaara fakkaatu, waan Somaalee fakkaatu, waan Tigree fakkaatu ijaaruun qabu. Maal jedhan beektanii? Let me tell you, kana boodaan karoora isaan qabanii turan. Karoora Tolaa Bariisoo fudhate qeerroon biyyaa kana sirriitti dhageeffadha. Tolaa Bariisoo karoorri inni fudhate amma dura waggoota 27 fi alaabaan faaruu Oromiyaatti jira. Faaruu alaabaa Oromiyaa kan manneen barumsaa keessatti faarfamu. Inni suni Oromiyaa Itoophiyaa diigee jira jedhanii itti amanii jiran, fudhatanii jiran. Kanaaf maal godhanii suutaan faaruu Itoophiyaa gadi dhiisnaa ka Itoophiyaa ittiin faarsan. Afaan Amaaraatiin jechuudha. Ka Itoophiyaa ittiin faarsan manneen barumsaa keessan nan malee namni Oromiyaa jedha malee Itoophiyaa jedhuu hin jiru. Qeerroon Itoophiyaa jedhuu dhiiseera. Hawaasni keenya Itoophiyaa waan jedhu kana dhiiseera. Kanaafuu faaruun, muuziqaan, iskittaan waa hundinuu mana barumsaa keessatti kan gadi dhiifamu kana ta'uu qabaa jedhan. Laalaa hubadhaa. Kuni karoora isaan Oromootti deemaa jiran hubadhaa. Inni biraa gaafiin ijoolleen Oromoo kaasan dhimma Finfinneeti. Dhimma Finfinnee sirriitti kaasan. Finfinnee nan dhuura Oromiyaati. Heera mootummaa biyyattii sanaattu jedhaadha. Amaarran maal godhaa nama baay'atanii? Taammaan bayyanaa faati warra sii gali. Hegga mangistichi kun diigamuu qabaa hadha jedhe ifatti. Diigamuu qabaa. Hegga mangistichi kun yoo hin diigamne hin jiraannu jedhe. San qofaa miti. Abiy Ahmed fa'aa maal jedhe beektee? Abiy Ahmed maqqaxaata allabbat jedhanii irra gahanii jiran. Yoom amma waggaa 5 uummanni kun filtanii mi'ee. Shanen nu deebi'a jennee juntan nu deebi'a jennee filamee mi'ee deeggarree mi'ee kana himatan. Garuu maal godheen waggaa 5 irraatiif hadharraa paartilee mormitootaa keenya irratti hojjettanii mootummaa kana adabuu qabnaa jedhan. Waggaa 5 irraa Abiyyiin akka achi dhahu gochuudhaaf dubbate. Exactly. Abiyyi amma laal Oromoonis waan jarri waggaa 5 yaadaa jirtu kanaa miti Oromoon hadharraa halkanii guyyaa wanti inni hojjetu gaafiin Oromoodha osoo mootummaan kun jiruu miti. Osoo inni bulee hin oolle gaafii Oromoo kana belbelchuun barbaachisa. Jarri gaafiin Oromoo waan beektuuf Finfinnee irra waan jedhu waan beektuuf keeyyata 39 miti amma gaafiin. Keeyyanni 39 buqqa'uun is complex dhugaa walitti himna. It takes bureaucracy inni qabu bureaucracy xiqqaa miti. Qoqqollofanii jiran yoo akka eegga mangistii san keessa jirutti biyyi takka isteen tokko sun waan uummataan murtaa'u. Garuu heera mootummaa jijjiiran keessa jalqabarraa eegalee ka isaan ni kaasne jedhanii Amaarrillee irra walii gale waa'ee Finfinneeti. Finfinneen handhuura ijoo Oromoo waan taateef Oromoo Finfinnee irraa mirga addaa qabaa jedhu san yoo guddate dirqama addaa qabaa kan jedhu deebisiisnaa. Udaanii fi fincaan isaanii Oromiyaa irra dhangalaasnaa. Bishaan nuuf kennu dirqama qabu. Biyyee fi dhagaa yeroo barbaadu Oromiyaa irraa murachuu mirga qabnaa.
qabeenya Oromiyaa kan barbaanne waan mana ittiin ijaaru waan Finfinnee sana ittiin guddisu yoo barbaanne bal'isna yoo taate qonnaan bulaa isaanii buqqisaa jala qonnaan bulaadhaaf kaasaa waan itti darbine itti darbaatiin magaalaa Finfinnee bal'isuu qabna kan jedhu